Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu ijoo guyyaa irraa gurra isin buusuuf deebinee jira. Har'a oduu belbeltu jira jechuudha. Oduu ajaa'ibaatu jira. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana bu'aa. Oduu keenya jalqabaatiin ambaasaadar Ridwaan Hussein ergaa Dr. Abiy Ahmad itti kenne pirezidaantii Keeniyaa fi pirezidaantii Yugaandaatiin gahanii jiran jechuudha. Maal akka itti kennee fi maal akka fuudhee inni Dr. Abiyyiin itti kennee mootummoota lamaan kanatti ergate mootummoota ollaa keenyaa kanatti kan inni erge maal akka ta'e maali akka Ridwaan Hussein achi dhaqee fi mootummoonni biyya lamaan illee immoo deebii akkam akka Dr. Abiyyiif dhaamsa dhaaman gurran isin buusa jechuudha daawwattoota kiyya. Oduu teenya dabalataatiin kaleessa taatee addaatu ta'e jechuudha waan Oromoon hundinuu hin eegintu ta'e jechuudha. Maaltu ta'e seetan deetaa ministeera nageenya Itoophiyaa duraanii kan dhiyeenyatti qaallittiirraa mana hidhaatii bahee obbo Taayyee Danda'a kitaaba hin gaabbuu xiinxalaa siyaasaa barreesse kitaaba Jawaar Siraaj Muhammad doolaara 1,000 bituudhaan hamilee yookaan riikaardii diyaasbooraa guutummaan guututtuu kishkish godhee caccabsee mee bal'ina isaallee jechuudha kitaaba kana Taayyeen dhugumaan bitee fi immoo biyya san jiramu akkamitti bituu danda'e kan jedhullee bal'inaan isinitti hima daawwattoota keenya kabajamoo kanumaan wal qabatee oduun ijoon guyyaa har'aa tiktaakni akkuma beekamu guyyaa wiixataa ni cufama jedhamee eegamaa ture jechuudha guyyaa boruu jechuu osoo achii hin gahin beellamni guyyaa saniitti osoo hin gahin har'a biyyoota tokko tokko irratti cufamee jira jechuudha daawwattoota keenya biyyoota hedduu keessatti cufamee jira keessaafuu gara Ameerikaatti guutummaan guutuutu akka hin dalagne beekamaadha jechuudha akkuma beekamu kaleessa gaafiif deebii pirezidaantiin USA Donald Trump kan BBC waliin godhe irratti qorannoon ammallee irratti geggeeffamuu qaba akkasumallee guyyaan isaa achi dheeratuu qaba guyyaa 90f fuuldura qaxaroon isaa dheeratuu qabdi akkasumallee gaafa naangootti ol ba'e yookaan masaraa seenee tiktaaka deebisuuf na yaalaa je'eeti dubbatee ture ni baraarra tiktaaka jedhee ture jechuudha meegaa waan inni kalee jedhe kanaan dhugumatti tiktaaka ni deebisa moo Ameerikaa keessatti deebi'amee ni banamu hin banamu ka jedhu hanga tokko waan irraa hubadhee fi akkasumallee waan jira hundaayyuu isiniif hin qooda jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya xumuraatiin waraanni bilisummaa Oromoo Harargee guutummaan guututtu akka fudhatee jiru oduun garasii baate mul'isaa jirti jechuudha namoonni achi eeruu nuuf kennanii ragaa bahaa jiru jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo guutummaan guututtu duraan halkan qofa kan Harargee keessa bobba'aa ture amma immoo guyyaa ifa bahee magaalaa guutuu akka dhuunfatee jiru jiraattonni naannoo san jiran ni dubbatu jechuudha waraanni mootummaa kan naannoo irraa yookaan gara godina irra illee fidanii poolisiin achitti gadi naqan illee poolisiin federaala illee hanga qarqara isaan jiran qofa yaatee akka irraa dachaa jirtu uummanni achi jiru dubbataa jira jechuudha inumaa hawaasni akka achi eeruu nuuf kennaa jiranitti duraan gibira jedhanii waanuma adda addaa jedhanii uummanni kadiireenni mootummaa nu cinqaa ture eega waraanni bilisummaa dhufee lafa qabate abbaan biyyaa eega biyyatti deebi'e waa tokkollee gibiraa kana jedhee namni nu gaafatu hin jiru harka lafa jalaati yoo ta'e malee jedhanii inumaa hawaasni haala saniin dubbataa jiru mee kanallee isiniif hin qooda daawwattoota keenya oduuf odeeffannoo keenya guyyaa guyyaan waan Oromoof Oromiyaa irratti raawwatamu kamiyyuu dhaga'u filannoo keessan chaanaala Oromaan godhatu hin dagatina daawwattoota keenya kabajamoo mee jalqaba irratti ergaa Dr. Abiyyiin gara Yugaandaatii fi Keeniyaatti erge kana mee isa gaggabaabseen isinitti hima jechuudha akka miidiyaan isaanii maxxanseef akkasumallee waan isaan miidiyaa kanarratti har'a gadi baasan tokkoon isinitti hima ergaan kuni qabiyyeen ergaa kanaa maali kan jedhu gabaabdumatti Dr. Abiy Ahmad akkuma beekamu eegaa Jawaar Mohammad qabsootti deebi'ee biyyoota ollaa keenya jiruun Itoophiyaan tokko walitti fayyaan qabdu jedhee dubbatee asii biyyoota ollallee araarfatuu fi jajjabeessuu fi ofitti harkisuu fi hedduu tattaafataa jira muddama hamaa keessa galanii jiran jechuudha kuni waan gaariidha waan jajjabeeffamuu qabu because namni ollaayyoo nagaa ta'e manni ufillee nagaa ta'a jechuudha xiinxalaan siyaasallee kanuma dubbataa ture jechuudha kun waan jajjabeeffamuu qabu mee ergaa kana Ridwaan Hussein maal fuudhee gara mootummoota lamaanii kanatti geessi kan jedhu jechuudha gaggabaabsee waan isaan asirratti dubbatan jechuudha isiniif hin kaa jechuudha daawwattoota kiyyaa akkas jechuun maxxansanii ammajjii 11/2017 daayirikteera olaanaa tajaajila nageenyaa odeeffannoo biyyoolessaa ambaasaadar Ridwaan Hussein ergaa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmad irraa ergame pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto fi pirezidaantii Yugaandaa Yoweri Museveniin gahaniiru jedha akkasumallee Itoophiyaan ollummaa fi michummaa biyyoota lamaanis ta'ee naannawa baha Afrikaa jajjabeessuuf kutannoo qabaachuu fi
karaa galaanaa argachuufis gaafii dhiyeessitee fudhatama qabaachuusaaf hubannoo dureewwan Keeniyaa fi Yugaandaan qaban Dr. Abiy Ahmad dinqisiifachuu ambaasaadar Ridwaan Hussein ibsanii jira jedha. Fuulduratti Somaaliyaa nageenya mirkaneessuu fi shororkeessummaa irratti qabsaa'uuf gahee qabdu cimsitee akka itti fuftu deeggarsaa fi amantaa qaban ibsaniiru jedha. Dureewwan biyyoota lamaanis hojii Itoophiyaa gaddisaa gamtaa Afrikaa fi mootummaa gamtoomanii jalatti hojjetu dabalatee tattaaffiiwwan hooggansaa Dr. Abiy Ahmad nageenya Somaaliyaa fi biyyoota biroo mirkaneessuuf gumaachaa jiru himuu ragaan tajaajila nageenya odeeffannoo biyyoolessarraa argaman ni mul'isa jedha. Kun egaa waan gaariidha, waan bareeda, jajjabeessullee waan gaariidha. Garuummoo nageenya Somaaliyaatiif akkasumallee shororkeessummaa Somaaliyaa keessatti deemu san irratti egaa Dr. Abiy Ahmad ni dalagaa fi hin dhaabaa fi hin dhaabu san walumaan ilaalla jechuudha. Namichi nama nageenya jaallatuu fi nama nageenya hin jaallanne kan jedhullee meegaa hin ilaalla hundumaafuu akkuma biyya biraatiif nagaa hawwanitti sila osoo Oromiyaa teenyallee yookaan uummata keenyallee haala kanaan nagaa hawwanii sila gaarii ture jechuudha. Nama mana ofii keessa tolfateetu qe'ee namaatiif dubbatu deema. Amma ummichummaa biyya ollaa barbaaduufu kan ollaan keenyayyuu nagaa hin bullee nageenya ollaa barbaada deeman jechuudha. Hundaafuu haala saniin ergaa kana dabarsan jechuudha. Daawwattoota keenya haala kanaa muummichi ministeera mootummoota biyyoota lamaanii kanaaf ergaa kana ergee jira. Isaanillee haala saniin jajjabeessanii deebisaniif jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo ergaa keenya kan itti aanuun oduu gammachiisaa akkuma beekamu Taayyee Dandaa kana dura girrisaa Oromoon jedhaa ture jechuudha. Maqaa adda addaa giris maachi jedhaanii ture jechuudha. Oromoo hundumaa girrisaa bira darbee bar maal jedhaan giris maachi jedhaanii ture jechuudha. Kanaaf akkuma beekamu jechuudha. Jawaar Muhammadillee arrabsaa ture hedduu jechuudha. Waan hin taane hunda jedhaanii ture. Otoo arrabni lafee nama cabsee silaatti intalaa siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad arrabni Taayyee Dandaa cabsee ture lafee cabsee ture jechuudha silaanii garuu arrabni waan lafee nama hin cabsineef jechuudha waa tokko maa hin goone garuu har'a gaafa inni jabaatee bakka guddaa ga'u jechuudha namni kalee arrabsaa turee fi qeeqaa turee fi xiqqeessaa ture har'a kitaaba isaa jechuudha doolaara 1,000 bitee riikaardii diyaasbooraan qabu hunda harkaa caccabse jechuudha dhugaa dubbatuuf seenaa hojjetee bar dhugaa laal ani kana durallee maal jedhee ture Taayyee Dandaa kuni akka dhabe bakka dhabe yookaan akkaataa tumijaa'uuf dhabe malee namni dhugumatti Taayyeen dhugaa dubbatuu fi namni hanga isaa yuunivarsiitii keessa turellee hin jiru yoo barnoota ta'ellee isiniin jechuu kiyyaa bar amma warreen biyya bulchaa jiranii fi warreen aangoo qaqqaban kun hundinuu bari hundi isaa yoo dhugumatti qabxii isaa gadi baafte dookumantarii isaa yoo gadi baafte beeki hundumtuu simaan qixa kasiin qixa afaan hin dhabamu beeki hedduutu jira jechuudha haga hin qabu irra guddaan warra aangoo hin qabne jechuudha warra barnoota hangas mara hin qabne jechuudha garuu namni kuni mii qormaata isaatii fi gaafiif deebii inni miidiyaa irratti yeroo dhiyeeffame namni gaafate inni deebii namaaf kennu qofa irratti ilaala ammallee qormaata tokko gaafa qoru miidiyaa kanarratti waan inni nama jechi Taayyee tokkichi bar Taayyee jechuun bari dhugaa rabbi nama ibidda maarashaa hin beektanii miti maarashaa kana ibidda kaa'ee ibiddaa fuudhee qaama namarratti qabu jechuudha Taayyee jechuun waan irratti xiyyeeffate sanii gonkumallee irraa hin deebu jechuudha kana jechuun amma isa dhaadulleef isa faarsulleef osoo hin taane dhugaa rabbi nan dinqisiifadha akka tokkotti maaliif yoo jettanii haala kanaan osoma namni hammeenyaa eeguu kitaaba xiinxalaa siyaasaa amma waan kitaaba kana biteef beektanii isin hin beektan jechuudha mootummaa kana maal akka ta'ellee baree namni mootummaa keessa taa'ee dhugumatti mootummaan ati akkanaa jedhee dhugumatti nama naatoo namaan qabne jedhee akka malee mootummaa qeeqe hanga har'aani eegan uf baradhee mootummoota meeqa darbeeyyi hin argine jechuudha hanga har'atti hundumtuu kan amma jiranillee du'a sodaaf yookaan hidhamuu sodaaf jechuudha mootummaa qeequu fi mootummaa rakkoo mootummaan qabu itti himuu dhabaniituma bira deemanii saba ofii hallayyatti oofaa jiranii jechuudha garuu namni kun mootummaa keessa taa'ee dhugaa jirtu itti himee sababa saniin qaallitti bu'ee qaallitti illee ba'ee amma immoo waan takka eeguma kitaabni hin gaabbu eebbifamutti ka'ee namni ittiin hin bitin jechuudha riikaardii diyaasbooraa ni caccabsa jechuudha meebii sanillee waliin bituu danda'u jechuudha warri diyaasbooraa jechuudha garuu osoo 2,000 bitanii 3,000 bitanii riikaardii diyaasbooraa ni caccabse jechuudha akkamitti caccabse jettanii yoo na gaafattan fakkeenyaaf namoonni 2,000 bitan jira sanii waliin kan bitan jira inni 1,000 bite akkamitti riikaardii cabse yoo naan jettanii isaan biyya doolaaraa jiran guyyatti meeqa dalagatanii galan inni garuu biyya keessa taa'eeti
biyya keessa taa'eeti kan bitate jechuudha. Si galee biyya keessa taa'ee doolaara 1000 kan bitate jechuudha. Yoo xiqqaate birrii Itoophiyaa gara birrii 130 moo 150 akkas deema jechuudha. Birrii guddaadha jechuudha baay'ee. Kanaaf galatoomii jennaan asumaan galateeffamuu qaba jechuudha. Kanaaf Oromoo maal jedhan beektanii nama ofii hin darbinaa quba ofii ajaa jedhanii ofirraa muranii nama ofillee darbitanii hin fageessinaa jedhan. Maraatallee yoo ta'e haayima jiraatu harreellee afaan isinii qabu warri bahaa akkas jedha duraan gaafa qama'ee jimaa quufu jechuudha. Maraataa keessanillee hin darbina harreellee afaan isii qabu namaan jedhan jechuudha. Kanaaf hamaa ofillee yoo ofitti qabanii haala kanaan guyyaa tokko dhufee si bira dhaabbataa jechuudha. So galatoomi jennaan asumaanii waa'ee taayyeellee asumaan xumurree bira darbina jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanatti aansee jechuudha. Harargee keessatti Harargee lamaanitti jechuudha. Waraanni akka malee uummata keenya go'aa jira. Kana bira darbee jechuudha daawwattoota keenya. Waraanni mootummaa naannoo hundarraa jechuudha Harargee irratti deebi'ee waan isin ajaa'ibu jechuudha. Mee namoota naannoo Harargee baha Harargee lixaa keessallee aanaa Hancaarii fi Machaaraa akkasumallee gara Balballeetti Galamsoo fi Ciroo namoonni naannoo kana jirtan hirna namoonni naannoo kana jirtan jechuudha ni beektan keessafuu jechuudha iddoon nama maqaa isin dhaye tana hedduu amma inumaa kana caalaa eessatti deebi'ee beektanii naannoo Hardiimii fi akkasumallee Araddaa Gaalaa bakka jedhamtu asiin gara Balballeettii fi Hancaar Calalaqaa iddoo jedhamtu Diindiin asiin gara Baddeeyyii kanaa fi gara Asakoo Incinnii kana hundaa'u jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo akka biyyatti lafa qabaturraa kan ka'e waraanni mootummaa dhufee asitti gannaqamee jira. Garuu waraanni mootummaa guyyuma yaa malee halkan namni miila fuudhu hin jiru jedhaa jiranii sanbiraan immoo ammallee waraannumti mootummaa sunuu qarqaruma yookaan bakkuma waboon jirtutu dhalaa'utti hin jiru jechuudha. Ciciiseetuma ofirraa dacha'ee waan nama ajaa'ibu jechuudha. Kana biraan immoo maal godhanii uummata keenya akka malee kan miidhaa jiru waraanni mootummaa jechuudha. Naatoo tokko malee gara jabeenya addaatiin jechuudha. Kaameeraan achi hin jiruumi fakkeenyaaf amma aanaa Hancaar yoo fudhanne gara naannoo Hardiimii yoo fudhanne hangas mara neetwoorkiilleen hangas mara hin dalagu namoonni illee hedduu bilbilallee waan fayyadaman natti hin fakkaanne jechuudha. Kanaaf wal qabatee jechuudha uummanni miidhama hedduu miidhama hangana hin jedhamne keessa jira jechuudha. Gibira irraa guuruun fannoo diimaa jedhuun waa'ee kiroodarii moomaalii waan amma hojjetaa jiran kanaan waamee qaan jechuudha uummata cinqaa jiran jechuudha. Garuu uummanni maal jedhaa jira yeroo tokko eeruun achi kan nu geessu jirti namoonni gara sanirraa nu dubbisan maal jedhanii erguma inumaa waraanni bilisummaa Oromoo dhufee lafa qabate gibira nu haa gaafatanii malee wanni akka duraanii yoo gibira kennuu baate jedhanii qawwee namatti qabanii fi maal jedhan suni hanga tokko nurraa qabbanaa'ee jedhanii jechuudha. Ergaa ajaa'ibaa ergaa jiran jechuudha. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo akka ibidda bonaatti jechuudha saaree Oromiyaa hunda akka wal gahaa jiru kuni nama wal hin gaafachiisu shakkii tokkollee hin qabu jechuudha. Daawwattoota keenya oduu keenya xumuraatiin tiktaakni yookaan miidiyaan addunyaa tanaa guddichi tiktaakni kan hordoftoota biliyoona 100 ol kan qabu cufamuuf oduun jettu ba'aa jira jechuudha. Akkuma beekamu Ameerikaa keessatti biyyoota Awurooppaa tokko keessatti illee tiktaakni guyyaa har'aa dalagaa hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Saawud Arabiyaallee Eeshiyauma keessattuu Saawud Arabiyaa fi gara Dubaayitti dalagaa hin jiru jechuudha. Iddoo tokkotti bakka hundatti miti jechuudha. Ani akka kiyyatti naqunnamee jira jechuudha daawwattoota kiyya akka hin dalagne jechuudha. Dabalataan ijoolleen gara Dubaay jiranilleen ijoollee hedduutu tiktaakni kiyya waan akkanaa natti fidaa dalaguu didee namoonni jedhan hedduudha jechuudha. Ameerikaa keessa silaa har'a guutummaan guutuutu cufamee jira jechuudha. Hin dalagu jechuudha tiktaakni guutummaan guutuutu. Garuu namoonni hedduun komii kaasaa jiru. Komiin isaan kaasaa jiran osoo za'uma beellamallee hin ga'ini cufamee kan jedhu hedduudha jechuudha. Fakkeenyaaf beellamni isaa guyyaa wiixataati jechuudha. Guyyaa boruuti jechuudha kan inni cufamuu jechuudha. Silaan akka beellamatti garuu beellama sanii osoo hin eegini cufan jechuudha. Kanumaan wal qabatee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampiin eddu galummaa gaafatee ture jechuudha. Eddu galee akka fakkeenyaaf guyyaa 90 kennanii fi akka gara fuulduratti umriin isaa achi dheerattu qorannoo irra deebiin akka qoratamu jechuudha. Tiktaaka baraaruu fi jechuudha kan inni dubbataa ture gaafiif deebii kalee BBC waliin godhe irratti jechuudha. Haala saniin dubbataa ture jechuudha. Tiktaaka baraaruu qabna. Aangoo irra gaafan bahe gaafa masaraa mootummatti deebi'ee tiktaaka akka baraaruu Ameerikaa keessatti akka baraaramu naan godha jedhee ture jechuudha. Namni wayiillee abbaan qabeenyaa tokko jechuudha Ameerikaa keessatti natti gurguraa aappii tiktaakaa natti gurguraa hin cufina natti gurguraa jedhee ture jechuudha torbaan darbe keessa. Walumaa galatti gaamma tiktaakni Ameerikaa keessatti cufamee jira hin dalagu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo malaamaltummaa adda addaatiin waan hedduun kan shakkamee fi kan himatame tiktaakni gaarra cufame malee
bara dheeraadha kan kassafamaa jiru jechuudha irraa kalee miti jechuudha yoo sun cufamellee kan biraattu banama waa rakkoo miti jechuudha tiktaakni guutummaan guututu yoo dhugaa dubbanne seera miidiyaa dhibbaan dhibbatti cabsee jira seera miidiyaa gonkuma kan hin hordofneedha jechuudha seeruma addunyaa kanaatu jechuudha tiktaakni kanaaf ani akka kiyyatti baga cufameen jedha silaa osoo guutuu addunyaarraa cufanii hawwii kiyya jechuudha hundaafuu gaa namoonni yeroon akkana jedhu muufatullee hin dhabu jechuudha kan tiktaakni jireenya isaanii ta'e kanuma jedha daawwattoota keenya kabajamoo asumarratti goolabamaa oduu narra isiniif qabadhee dhufe jechuudha daawwattoota kiyyaa namoonni guyyaa guyyaan haala Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu dhaga'uu barbaadan filannoo keessan chaanaala Oromaan godhatuun subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'a akkasumallee viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan komentii jalatti kaa'uu hin dagatina sagantaan keenya kanarraa asumarratti goolabama kan itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.